Akkuma Muhammad Eeshaa jala dhokachaa turedha. Hara disi Ali ko tinseni nalal sodaati jalqabe Ali arrabsi please namni si arrabsi Isi ana wajjin haasoo jirra waan Ali arrabsi please maal taati maal afaan baalaga arrabsii buu barbaada akka nuti gabbu Akkasiin dhuftanitti isin galcha. Isinii wanni godhamee dhiifama waliin na dhagaartu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Adeemsi isiniif galuu qaba. Bakka irraa hubataa jirtu miti amma yoo sin duukaa nan haasaadhe haasa'u dubartoota duukaa dhaqaa sa'a Muhammad akkas ta'e arraboota fayyadamuu barbaadeeti akka ijoollonni koomentiitiin yookaan. Ati Mariyatta Ahmed. Please dhaggeeffadhu kamaa sinama guddaadha. Akkaasii Mariyaatu nagarra ijoollee shamarranii jinsii haasa'u malee. Maali shamarran dubartii dhaabar isheen waaqa keeyyuu deesse maaliif shamarran xiqqeessuu barbaadde? Kanaaf ishaan haadha kee taate. Kanaaf ishaan haadha kee taate. Mucaa waggaa jaatti duddi ishee qaxee dhiqite sun. Ati gaafa kam nama taatati qoyme? Gaafa Muhammad nama ta'e. Okay, Muhammad nama miti kan jedhu wangeela keessaa ragaa fidi. Akka inni maraatee sitti fidu akka inni maraataa ta'e hadiisa kee. Akka Yesuus qarshii 30 gurgurame sitti moo? Maal macaafarra waan jiru akka Muhammad maraataa wanda boo gatee deemaa sitti agarsiisa. Gadi buusaa ilaa waa barbaadaa jiru. Ilaa gunoo kan. Nama kana waliin mari'achuun hin danda'amu dhaggeeffadha. Arrabsoo guddatta sammuun kan kee kun waajji maal taate? Amantiin isaanii ilaa dhaggeeffadha. Amantiin isaanii Abumaas dhufuu yoo kajeellame waa dhaggeeffadha. Ragaa gaafadhu Ahmed waan hin jedhiif. Eshi amantiin isaanii amantaa nama arrabsu amantaa nama amantiin keenya nama arrabsu amantii keetu nama arrabsu Allahan keenya ajjeesa namaan jedha si kennu quraana kee ragaa. Mee yeroo tokko ati duukaa tole. Ustaaza dhiifama naaf godhaatiniin isin hundi keessan. Amma waca dhiise Ahmed naajini mari'atta. Ahmed koy. Ahmed mee waajji please dhiif. Si mari'achuu miti ati si duukaa In sodaata ka xiqqoo waan taateef garbicha waan taateef ka. No. Yesuus garbicha ba'a. Ilma waaqoti nabiyyiin kee umurii isaa guutuu garbicha. Yesuus maraataa laan. Yesuus maraataa kan jedhamu. Muhammad maraataa wanda boo bakka ela arrabsee bahuu barbaadaa jira gartanii kanaaf isinitti maaran. Sheekh Muhammad Sabaa dhiifam obboleessa kiyyaa liin dubbatta qote. Sheekh Muhammad Sabaa asumaanuu dhiifama waliin. Okay. Namoonni dhufanii mari'anna yeroo isaan jedhan tokkoffaa ulaagaan mana kana keessatti itti mari'atamu lafa taa'uu qaba. Itti dhufanii mariitti hin seenamin. Siniif gala. Amantaan nama kamiyyuu arrabsamuu hin qabu. Inni kan inni arrabsuu barbaadu akka namni amantaa jaraa arrabsuufidha. Siniif galee yeroo amantaan jaraa arrabsamu viidiyoon ciccitee sooshaal miidiyaa irra deemaa kaayyoon isaa isa kanadha. Malee eenyuun mari'atanii mariitiin akka isaan eenyuun injifachuu hin dandeenye beekamaadha. Walaakin waan namichi waan jarri barbaadan yeroo hundalaa tokkotti kennaaf. Dhufanii mari'anna jennaan sa'aatii kamittiyyuu nama duukaa dhufanii mari'anna jennaan namni isaan waliin mari'atu nam tokko illee hin dhibu inuma jira yeroo kamuu. Walaakin marii barbaaddaa ulaagaan marichaa kana akkasitti piroomeesii seensisaatii waliigaltee akkasitti erga waliigalamee deebee dabaree kennaafiitii daqiiqaatiin miyuutii godhadhu obboleessa koo daqiiqaatiin akka isaan waliin haasa'an godha. Amantaan kamiyyuu ituu hin arrabsamiin ituu hin xiqqeessamiin. Nuun islaamummaan amantaa nama arrabsaa nuun hin jedhu. Garuu barsiisonni isaanii amantaa nama arrabsuuf warra duduuba deebu miti. Sheek Muhammad Sabaa amantaa arrabsinaan gadi buusu eenyuun iyyuu. Kanuma dubbachuu. Assalamu alaikum. Kun kanumadha. Waalaikum salaam sirri. Namni dhuunfaa yoo si arrabse nama dhuunfaa arrabsuu malee amantaan tol tarkaanfachuun sun abuusaa jechuurraa adda miti. Sodaadheen jira jechuudha akkasitti alaikum. Ani macaafa dubbadde malee hin arrabsine amantaa nama arrabsine akka faaratti yeroo arraba fayyadamu jechuudha. Dhufee yeroo arraba fayyadamu akka nuti isa gabbuufnuudhaaf tolee muddamee jiru waan ta'eef jecha. Kanan jedhee. Saacharaa gabbuuf arraba fayyadama. Nabiyyi Muhammad akkasi. Aishaan akkasi yeroo inni dubbate. Akkuma yeroo tokko Joonni dubbattaayi yaadi hundumti keessanii gaafa dubbannu wal jala dubbatu hin qabnu. Waajiin dabreetti ni jira Ali manta duree sana yoo joon irraa fuudhe faana mari'achuu dandeessaa?
Ada biraan Wazi qabu. warningi godheetiniin manni baase silaa waajii wajjin itti fufaa maal gochuu si wajjin itti fufaa. Rakkoon qabu haa Kalee dhufu. sammuuti Mata duree barbaade irratti dhufee lamma haasa'u. irratti Abu akka Maazii hawaasatti waama. nu komisii irraa qabnaallee kaleessa waan kaleessa wannoo jetteef miliqteef illee dhumarratti nutti himta. Ali itti fufuu dandeessaa wajjin. Nam tokko wajjin haasa'u Abu Maaziif awwal yoo dhufan garuu wajjin haasa'uu nan danda'a. Ijoolleen sun suutaadhaa guddadhaati. Hundumti keessanuu. Ani wajjin haasa'uu Warning. danda'am ture filadhee. Warningi itti kennan sittidha bara. Ida barataa isaatii miti kasi garafe brother. Nu wajji haase. Cuuce tasgabbaa'ee cuuce hojii yeroo hin qabu ani. Afaan haasofita maa olii tatta'u ta'uu namaa hidhata. Waan sin keenya Nama waliin Koi eshi nama Nama finne nama ustaza wal dhufani koi. arrabsu. Koi finne fi jirra inni tufinani koi dhufani. awwalii fi Abu Maasaa dhufan isaan wajjin haasaa ijoolleen Koi dhufan tasgabbaa. kino. Koi dhufan kino. Invite godhin Aye. jira koi. Invite godhe. Kino leenci seene kino. Maa buuteree kottu ka. Wallahi akka sodaattu laanan ustaaz Farhan galchinaani. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. Qaata kuteemi. Tarrafee rabbi sodaadhaatiniin. Mee waajii waama amma yoo dhiirate. Wallahi akka sodaattu laa ustaaz Farhaniin arginaaniin. Kotteessa deemta. Jechuun egaa sobaa silumayyuu maqaatti soba jechuudha isin biratti ofii nama buuftee. Maaliif baqaste ustaazni ol seenaaniin. Hin baqateetta ofii na buuftee hin baqateetta itti qooman kaanoftu. Wallahi namni tokko sin buusu. Wallahi namni tokko sin buusu hin buutullee. Wallahi hin jedhin ibboo dhugaa rabbii ofii keetii na buuf. Wallahi kara tokko. Moodireeterri nam tokko eshi qoy Muhammad Namni tokko moodiitaritti wannoon godhin. Ibnu callisi. Muhammad sittiin agarsiisaa eenyudha namni na buuse natti. Moodireeterri kan keedhaa eenyutu na buuse natti. Wallahi jedhee kakataa jira. Namatu na buuse. Ani immoo iskiriinshuut godhee kaa'een jira. Dhiisaa. Ayishi nu garsiisi. Baasii nu garsiisi. Yeroon gubdu nutti garsiisi. Dhugaa rabbii nama sun na buusee jechuudha. Ayyee dhaggeeffadhu ankaanaan sitti mee Abu Muwaazii fi awwalaa dhufuu isaanii wajjin mata duree fidannee haasofnaan siin jedhe ammaan. Ustaaz Farhan ol si galchina abbo. Ustaaz Farhan wanni no turkii Awwalii fi Muwaazii jedhe namni sun. Koi. Zasim. Ashiyaa Ustaaz Farhan nama guddaadha. Ustaaz Farhan naannawee ol galchee immoo keessaa baase. No turkii isaanii ta'e waan ta'e hin barree. Joonus eshi Ustaaz Farhan akka nuyi darasaa miti akka nuyi xiqqoo miti akka nuyi Ibnu dhagaa gurri kee dhagahaa maalati? Ibnu kanan siin jechaa jiru awwaliidhaaf Abu Muhaasaa dhufanii isaan keessaa nama tokko wajjin haasaa malee nama tokko wajjin haasaa nama laal ka eshi gamme keenya eshi gamme keenya eshi yeroo tokko erga anaaf alii darasaadha xixiqqoodha ijoollee xixiqqoodha beekumsa hin qabdani jettee nu tuffatte eshi sirraa fudhanne Ustaaz Farhan eshi nama guddaadhaallee nama beekumsa qabullee kinoo wal madaalanii isa wajjin dubbadha. Lakki nama guddaan ati jettu hin jiru Islaama keessa namni guddaan hin jiru amma tokko barsiisota keessan itti namatti yaadu namni amma tokko seera beeku awwaliif Abu Muwaaziidha waan ta'eedhaafi seera marii namni beeku. Otoo lalaa gamme ilaalin sodaatiniitiin barsiisaatti. Barsiisota keenyaa waamiin awwaliidhaa fi Abu Muwaazii waliin naasaa mata duree filannee isaanii wajjiniin jedhee maaf wacce taati isaan hin jiran taanaan dhiisii isaan wajjiniin inaasoftu taanaan dhiisii naan jechuu qabda malee dirqama fedhii koona lanaa inaasofsiistu bara. Ayyee shi ustaazaaf carraa kennu jalan dubbatinaatiniin muyti qabaadha warri kun ustaaza dubbadha waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan akkam nagaa fayyaa keessanii? Alhamdulillah ustaaz. Alhamdulillah baga jiraatanii. Waan tokko kana siyaasni dhaamuu barbaada. Erga inni ijoollee nama filate ta'eeti aslan